maamiltoota keenya dhaabbanni yeroo dhiyoo keessatti hundaa'e uffata aadaa Oromoo miidhagsee bareechee hojjechuudhaan maamiltoota isaa hedduu kan kofalchiisee gammachiise Oromoo Traditional Fashion Design. Dizaayineroota hedduu waliin kan hojjetu akkasumas ogummaa uffata aadaa hojjechuudhaan yeroo dheeraa kan hojjetan faana kan hojjetu dhaabbanni kun biyyoota addunyaa hundatti erguudhaan beekama. Teessoon keenya handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee naannoo Muujjaa yookaan Shiroo Meedaa yoo ta'u, Dubaayis naannoo Shaarjaatti argama. Lakkoofsi bilbilaa keenya 929 irraan isinii deebi'a 929 kan Dubaay ammoo 525 biyya kamiyyuu yoo jiraattan uffata feetan filattanii yoo nu ajajattan guyyaa 3 keessatti DHL-dhaan isinii kenna. Akkasumas cidhaaf sagantaa adda addaa guyyaa dhalootaa yoo qabaattan diizaayinii barbaadaniin bifa barbaadaniin uffata keessan aadaa Oromoo isinii hojjechuu ni dandeenya. Telegiraamii fi waatsaappii akkasumas iimoodhaan nu dubbisaa isiniin jenna. Galatooma.